Eenyuun asirratti? Akka banne jirruun siin jedhaa ati nagaa keetii biyya jajjabaata miti jechuun nama hinaa saara qaba ijoollee biyyaati. Nama si dura beekuudha. Ana immoo akkasuma hin jenne kanaan dura nama si dura beekan jiru. Isiinis ijoolluma biyyaati jechuun firummaadhuma walitti qabnaa biyyummaadhuma kanuma malee waan biraa miti. Maa gaatiin beektaa isii walii gallee jirra waa hunda iyyuu sitti meen jira hin beektaa wati mitiire. Yaa obboleettii kiyyaa inni jaarsa kiyyaa maali bilbila kan godhatu irraa jabsuufi maa shari'aan immoo gadhiisi kottu kaa akka shari'aatti gadhiisii miti akka shari'aatti wal bulfanna rakkoon qabu siinis laa eessarratti miti eessara eessatti beekta ishee kanaan dura waan akkasitti isiin ijoollee biyyaati. Ijoollee biyyaati eessa? Ijoollee biyyaa namni wallaalee. Beddellee. Eenyu maqaan ishee? Maqaan ishee Habibaadha. Eessatti wal bartan? Firaankii miti kun firaankii isa kana waan kuno pranki godhamteer ta'an siin jara pranki miti ana mana pranki miti pranki miti nan kanaan duratti ni miti saati digdamii furguutu bal'uutu wallahi kuno daawwattoota kan koolaa kuno pranki an pranki dha fudhataan jiru kuno gaafa si gaafa kuno waan hin gaafadhu kuno maqaan siillee maquma keeti dhugaa dubbachuuf malee hin sobu ani nama nan kun pranki الله وبركاته ورحمة الله وبركاته جالتمتوتا وردفتوني channel رشادتو بجلتي أرقمتنو مرتي كيسانو أكم نجا كيساني النجا كوتي قالت ربي الحمد لله بجراتني سنين جرا أراك أوبي أدا أوبي أجايبات وكون سنتي فين جرا إجا وردفتوتن كيا فيديو كان هذا تمراتي لا لا سنين جرا إني سموما إني وكجتن تاي yaada tokko tokko kan ijoolleen pranki dengadaat mana kiyya nagooti tokko irratti koomentii na barreessaa turtanii anis sanuma hundaa'uudhaan yaada tokko naa dhufe innis haadha mana kiyyan pranki godha jedheetanii prankichis immoo maa inni kajettan yoo ta'e isin amma ijoolleedha wajjiniin suuqa deemanii jiru jechuudha waan abite deeni akkasitti suuqa deemtee jirti jechaadha isin amma hin dhufne waan ta'eedhaa fi wantani isiniin isiidhaan jechuu barbaade nama biraan isii irratti maa inni beektanii akka nama janajjanuuttan nama wayitiin walii galeen jira nama sanarrattan dawwalaa jechaadha yeroo nama sanarratti dawwalee jedhee isiidhaan walii galee jirra isiin moo'eenyuun akka taate xumura viidiyoo yoo sagaleedhaan beektanii bartan yoo moo sagaleedhaan hin beekne xumura viidiyoo irratti eenyuun akka ta'e eenyu wajjin akka pirankii goone siniifan ibsaa jechaadha kanaaf akka nama isii janajjanaa jiruuttan waan adda addaa naamin jedhee tanaasaa kanaafiyyuu haga xumuraatti nu faana turaa isiniin jedhaa piraankiin kan koo kana fakkaata egaa akka piraankiin kun naa milkaa'u immoo abdiin qaba isinirraa isinis immoo sheer laayik gochuudhaan addunyaa waliin gaa isiniin jedhaa video kan koo kaameraa kana dhofadheen walitti deebina jarre si gaamma saatiin fagaatee jira yoona dhufuu kaaniiru kaameraa kan koo dhofadhee video kan koo dhokseen akkasitti walitti deebina agasuu nafaana turaa amma isiidhaaf hin bilbilaa jechaadha sana booda maal akka taatu maal akka isiin jettu waliin ilaalla jechaadha inshaallah egaa hordoftoottan keenya amma isiin dhufteetti nama wajjiniin haasa'us immoo qopheeffadheen jira buloo bilbila keessatti inshaallah amma dhufteetti walitti deebinaa isiniin jedha kaameraa qollee dhofadhee waa hunda sirreeffadheen jiraan isiniin jedha haga xumuraattu nufaana turaa like Allô Man ufteetti siin jedhamu ufteetti gaaroof taarti ufteetti siin jedha kanas man cuma aku mau tuh yang saya rawan ya. Jangan buat kerja sih, kamu sedikit ya. Lah, untuk dengan bagaimana kan kata ni sih jadi. Ati naga ke tiga ati. Menteri? Lah, imban ni baru
Laan turre koo itti koona maayinaan saara. Hin turree siin jedha. Laa hojiinatti hin baay'anne xiqqoo si mashguulumaan ture malee. Eenyuun isaati? Akka badne hin jirru siin jedha. Ati nagaa keetii miti ati jajjabaata miti jechuun maayinaan saara qaba. Ijoollee biyyaati. Ijoollee biyya maan nama hin beekne. Jechuun ijoollee biyyaati qaama jechuun nama duraa wal beeknudha tumsi wal hin barinii. Laa araba miti mucaa wayiiti. Mucaa wayiiti? Maal jechuun mucaa wayiiti jechuun? Jechuun hin beekta amma dura yoo irraanfatte malee atis. Hin beekta yoo dagatte malee siin jedha. Isiinis immoo si beekti ka irra tarii si eenyuun hin beeku eenyudha? Hin beeku. Eenyu isheen hin beekun? Laa hin beekta hin beekta. Amma dura sitti meen jira. Eenyu maqaan ishee ta'e? Maqaasii maaliif maqaasii? Jechuun nama beeku yoo ta'e adiidha namatti beektudha. Jechuun isheen beektee amma dura gaa simbarree kanaaf iyyuu si qorataa jirti. Naagalaan jiru waan isaa si beekti si hin beekne naagalee maal jechuudha? Ani moo? Rashaadeen yabbaasii fidii nama beektu maalti gootaa miteetti bilbila maalitti taasoftu wanti taasoftu hin jiru bara nama biyyaati ijoollee biyyaati eessatti beektaa? Ijoollee biyyaati Ijoollee biyyaa eenyu nama ijoollee biyyaati hin jedhe ijoollee biyyaa keenyaati yaani nama si dura beekuu naan jedhe nama si dura beekuudha ana immoo akkas naan jenne kanaan dura nama si dura beekan jedhe isiinis ijoolluma biyyaati jechuun firummaadhuma walitti qabnaa biyyummaadhuma kanuma malee waan biraa miti maa gaati hin beektaa isii walii gallee jirra waa hundayyuu sitti meen jira hin beektaa wati mitiire yaa obboleettii kiyyaa inni jaarsa kiyyaa maali bilbila kan kun irraa cabsuufi bilbila kan kun irraa seerri si ta'e maafsi godhatu kan maalinaan jettu ta'e maal seeriyaan hanga furiinuu eeyyame maal qabaa yoo nama naasom maami miituu sinwiin hanga nama furii yoo fuune rakkoo maal qabaa maal atis waan manaa koo taatee jiraatte akka shari'aa rabbiitti sin bulfadha isiinis immoo akka shari'aa rabbiitti bulfachuu nan danda'a rakkoo maalii qaba akkasaan jedhe kan duruma walii galtiin keenya waan akkasii ani atis achi annatti deebi'ee harta gaafa dura rakkoon qabuun jennee atis yoo fuute rakkoon qabuun aan jiraatu ta'e har'a immoo kan biraa fuudhaanii maagaa shari'aa keenya nu ajaja hanga furii gaa isin maaliif jibbitu akkasumas aanuu kan maal ta'a? Ashaat. Rakkoo maalii qabame qoy? Maalitti mobaayila kun irraa jabsuu? Kanaan dura nama beekuun qabu. Maaga biyyummaadhuma kana obbolummaa kana obbolummaa waliin haasaa irra barisiidhaan. Laalaa obbolummaan maannetti duraan yuutuubeetti wallaan isaa isaatti digdamii furtee Allah, ma wallo ture, ini si wallo ture. Tapi itu nih wallo berai sih. Di sini bu, di sini. Food aja tamu aja sih. Laki udah mah kuno si beranjir kami harga harta itu tampuk. Ini sih nih saat kemarin ini tak saat kemarin agak lebaran nanti. Ma ijoollee biyyaa jechuun egaa yoo lamaan keessanii lubbuu shunan danda'a sinii wajjin jiraachuu nan danda'a rakkoo maalii qabame mee wanti sin haasuma inni kana keessan waleen isin barsiisa dhiifama amma dura isin dhoksuu wal isin dhoksuu dhiifama
dhaggeeffadha siif nima akka shari'aas barbaaddeemi akkas ana gadhiis sheefu maa shari'aan immoo gadhiisi kottu kaa shari'a akka shari'aatti gadhiisii miti akka shari'aatti wal bulfanna rakkoon qabu siinis la eessarratti qoy kanaa baduu eessarratti miti eessara guutu eessatti beekta ishee kanaan dura waan akkasitti hin siin ijoollee biyyaati ijoollee biyyaa namni wallaalee beddellee eenyu maqaan ishee maqaan ishee Habiibaadha eessatti wal bartaan baqal dikkasi beera boqalladha kottu kola sinaariiti kottu deebii naariiti siin jedha kunoo piraankii godhamteerta siin jedha piraankii ajaa'iba sirratti hojjennee siin jedha piraankii miti kun piraankii sirfamee Pranki godhamteerta siin jedha piraankii miti ana mana piraankii miti wallahi piraankii miti naan kanaan duratti ni miti sa'aatii 20 furguutu bal'uutu wallahi kunoo daawwattoota kan koolaa kunoo piraankii an piraankii dha fudhataa hin jiru kunoo gaafadhu wallahi isii gaafadhu kunoo waan hin gaafadhu kunoo maqaan siinlee maquma keeti dhugaa dubbachuuf malee hin sobne ani naamaanuu kun piraankii miti piraankii abadan piraankii jechuun inni aartifani beekanii aadaa siitu waa haran jettu an piraankii dhadhaan jiru ammallee piraankii daawwattoota keenya kunoo piraankiin keenya kana fakkaataa isiniin jenna kunoo pirankii miti dha artisiinii garuu pirankii miti wallahi lazima isaan eenyudhaati la pranki maaliiti miti anammayyuu shakkaan jira prankiin akkasii keessa jira wallahi pirankii waliin goone wayinaa bituu dhattee egaa akkuma waa bittee dhuftee dur kan fudhanne waan kana naa bittee dhuftee yeroo sana an pranki dheedhee mana waan akkasii nama wallahi pranki garuu piraankiin keenya ta'eeraa mi obboleewwanii nu himaa isiniin jenna ani garuu pirankii amma dura takkaa hojjedheen beeku dubbachuu fi isheen immoo kunoo aartee balaa buusaatti laa pirankii dhagama maa kunoo argaartan sa'aatii 20 furguutu wallahi irra teessaa pirankii dhagama wallahi pirankii dha malee ani waa tokko nama biraa jenna jenne miti yookaan nama biraatiin haasa'e miti sarabbiin naa argunu isiin illee hin beekti egaa viidiyoo waraabamaa amma daawwattootaafis viidiyoo kan akkan gadhiifadhu illee naaf eeyyamaa kaasiin illee gidduutti na miitanii maal jedhan laa kun piraankii miti yooma gadhiifame yoo kun laayikii godhan eski laayikii godhaan piraankii la pirankii waan ta'eedhaaf hordoftootan kiyyaa laayikii gochuun dagatina isiniin jenna ammoo dhiifamaa siin jedheen jira ilma kee qabadhee kunoo si mi wallahi pirankii maa kunoo si gaafachuu dandeessa bara ol qabeen jira bar sagalee illee ol qabeen jira kunoo hordoftoota ammaa nutti birmadhaa jiran pirankii miti dhaarti kunoo akkuma argaa jirtu kaameraa illee agarsiiseen jira kunoo Rashadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninjani Habibatu be lakkoofsa tokkodha. Sagalee kootiin na bartu jedhee abdii kutuun qaba garuu yoo nambarra isaanii isheedha. Jaartii Rashadi. Kana maqaa Ibrahim na fiiga. Ibrahim rakkoon qabu saahibuma keenya. Jaartii Rashadi irratti yeroo jalqabaatiif pirankii goone isii tudeen gadda karaa banee immoo dhugaa dubbachuuf isinillee dhiifamanuuf godhaan jenna atillee obboleettiyaa fi dhiifamanuu godhi tudeen gadda karaa banee malee Rashadiin baay'ee sodaan beektaa guyyaa meeqa pirankii irratti gochuuf yaallee garuu mootis sodaanne rabbiin nama qaba beektaa rabbii sodaadhu pirankii kana gadinni isin namaan jedha jechuu dhageenya dhiifne inna asimmoo deengada karaanuuf bantee jechuudha amma asumaaniyyuu galatoomiti jechuun barbaada kana booda mataa yaala irraan gadi buuna jechuudha Rashadiin inna pirankii goone malee aniif Rashadii akkuma kanaan toora meediyaa irratti wal darre malee waliin beeknu akkasii wajjin horaa bulaa deebanaa akkasi kanuma siin jenna inshallah ni gaa daawwattoota irratti illee dheeressoodha isin illee waan akkasiin aartu waan an beekuuf aariisii kanarra cima beekte kana adeen gabaabse beekteen dafqite kunoo pirankii yoo waan aariin qabne
yoo waan naasuun qabne bareedu waan walitti mabeesse fakkaatu. Sirriidha amma isin muna. Sin jala garuu prankiin kun gadi hin dhiifamu. Maa akkamittiin gadhiifamne erga gadhiifamuu qaba gaa. Gadhiifama malee maafitti rakkanne erga gadi nuun gadhiifamne. Jechuun ani waan naariin tinaa dhiifa. Dada dhiifa dhumaa jilbaabaan jirtu aarii kan kee fuula keerratti butatase immoo akka facaasaa dhufu. Illa dhaan ture irra rukutee bahi kanaaf gadhiifamuu ta'an barbaanne. Laa rakkoon qaba. Bineelda siin bareeda yuubaan. Egaa daawwattootaan kiyya kana fakkaata piraankiin keenyarraa boombii dhoosaa jedhanii boombii dhoosa egaa piraankiin kunii akka isin gammachiisu abdiin qaba. Egaa dheengadda akka irratti hojjettu naan jettanii anis irratti hojjedheerraa kaffaladheen jira. Egaa yoommoo narratti hojjechuu baatteef akkas isiniin jedha daawwattootaan kootiin akkasitti kan viidiyoo kana gadhiifadhullee naaf eeyyamii isin jedha egaa daawwattootaan koo duratti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفتوتا في كلجنتوتا رشادتو بكم جرتوا كيساني سنين جرا. إذا رشادكم وبيكمو برانكنا فتي تلقي جرا. نرى كفلتي جرا جتورا. أنيس إن شاء الله قوياتو كران كفلت دا. إسني أنا في ما وان برانكنا رتدلقوا سين كومنتي جلتنا كا. إني منافسين أكنمني. لا إن كائنا يو كومنتين دبي سوان تيفي. namumti tokko dawwalaati pirankii akkasii dalagee maa bilbila keen qaban anumatti himan anumatti maalin keessaan bilbila koo isiniin kennaa keessaan na dubbisaati pirankii akkasii irratti dalagi jedhaati naa kennaa pirankii waan jedhee irratti dalagu of eeggadhaa warri shamarranii kennitanii guyyaa tokko irraan kaffaladha inshaallah. Egaa piraankiin keenyarra kana fakkaata mucayyoo sanaa wajjin piraankiin irratti dalagee yeroo jalqabaati piraankiin irratti eegaluu isaati. Rashaad kanaan dura pirankii jechuun jaallatu. Ammoo warra gaararraa kaffalatee jira. Anis guyyaa tokko laamaan boosisu yooman dhiise laan guyyaa tokko akkasii obboleewwan keenya kana fakkaataa isiniin jedha gayyonaatti waliin wajjiniin turtan guddaa galatoomaa isiniin jedha gadhiifadhamti viidiyoo awufinaa goote ayyee galatoomii isiniin jedha jazakallahu khair galatoomii isiniin jedha abshirii nama biraallee fuchuus mitii jira januus mitii isiniin jedha asuma hordoftotan fuulduratti qaalii sii galaa isiniin jedha kana adiidhaa isiniin jedha ani piraankuuma si gochuun malee yaada kanaan qabuu isiniin jedha. Kanaafuu rabbiin waliin umuriin waa dheeressu isinis du'aa nu kadhaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laayikii 5,000 gashuu qabdu isiniin jedha. 5,000. Ilmaan Oromoo miliyoona 60 qabna laayikii 5,000. Wallahi. Kunuma xiqqishoo dabar. Miliyoona 60 keessaa miliyoonni tokko miidiyaa fayyadamu yoo jenne miliyoona tokko keessaa nama 10,000 dhabu jechuun wallahi baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Laayikii fi sheerii nu gargaara nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Assalamu alaikum.